aadaatiin na jedhee jechuu barbaadee ka iltiraa kan akkasi lalladhaati ijoolleen teennallee tasgabbaayaa jechuu barbaadee waan kanaarraa tasgabbaa namallee waltiin tuttuqinaa jechuu barbaadee yoo sanillee dhiisaan maaliif kalema akkasitti jala godhatanii itti yaa'anii addunyaa manarraa yaa'anii eegalee walii yaa'ee warri isaanii warri jenna walii yaa'ee oromoo walii yaa'ee artistiin bakka maraa dhufee cidha akkas bareedaa godhanii amma deebinee illee wal arrabsinu namni sin kolfaa dogoggora jiru san innillee sirreessaa bakka isinillee bu'ee jaartiisaatii dhiifama sin gaafachuu hin dhagaman balleessin yoo dhiifama sin gaafate nama keessanii jechuu barbaadu jecha ani fixee jira galatooma. Okay, galatoomni. Asha bira jirta Asha. Ninjira soddaa keenya qaali. Ayyee dubbadhu waan hedduu as jala komantii barreessaa turteef si arge. Yaa laal dubbii marqaatuni. Amma isin dubbii fixxanii an haareetti oowwisuun barbaadu silaa reefu taate waan hin ja'u jira. Sini galee. Doktarri reefu akka dubbatteetti waan dhiirti jette deebisaan deebisuuf dhala akka tiyyaa waan taateef doktoraaf hin deebisa takka ji. Bismillaahi irrahmaani irrahiim. Ummal kheer. Amma lola gootan gaa dubbii No. gara goolatti deemna. No, iluu keenya lola godhu hin deemu. Lola godhu hin No, deemu. dubbatanii waan Yaada bahi malee deebii waliin deemu. La'an deebisuman deebisa bas hanguma kana qofan godha shii. Ummal kheer harka laaka darbaniiti gizee isin haqqiste ma haqqistaa jaaniin. Si galee harka laaka darban mitiyyoo. Yeroo dheertuu osoo jirti. Yeroo dheertuu ni arrabsan saamunaa malee dhiqan mushuxa malee mushuxanii chikaayan. Annaa obsitee naam. Mada. Okay. Annaa mushuxa malee mushuxanii chikaayan yeroo dheertuu obsitee mitiyyoon tun. Arrammoo dhufaniiti waa'ee bultii nyaata bultii sii keessatti seenan jechuudha. Gabbaatee firaa dubbachuun dirqama kun. Kubzi jaarsa kee agabuu teessisa kun mirga keeti. Eenyulleen hin galchu. Innaa dhiifama gaafachuu qabdii hajaan isaanis isii dhiifama gaafatanii isiinis yoo nyaata marqa xuyitu taate gabbaatee dhiifama gaafatti. Innaa badii isii qofa deebistanii isii qofan qeeqinaan akka mataa keeyyatti anishii dhiifama naa godhaa hin dogongoraa. Asha sorry abibti aggeeffadhu intaltillee teenna waa'ee uffata siitii fi waa'ee dhaabbatu bareedu jenneeni ati harka keessaa baafadhu tamaan harka keessaa baafadhu intalti teenna umarraan qabda waan taateef teenna keessaa baafa intala arsiiti. Doktor dhaabbatu waa'ee uffata siitii fi waa'ee jireenya siitii hin galchu. Haadha siitii illee hin galchu. Waa'ee uffataa dhiis sun tooppikii biraati waa'ee marqaa bicha haasaa. Warri shamarranii mee amma dhaaba. Dubbiidhaan nuti gabaabsine akkas. Akka amma laal walitti bu'iinsi kana hin finnee fi haasayaa jirraa dhufne. Saniif deebii waliin deemu. Yaaroo ajee dubbatu dubbii. Dubbii amma fakkii amma ayyee bakka amma asitti jenna amma osmee waan jettuun qabdaati. Namoonni biraa Ramzaa fi Weelfiin qofaa namni yaadan kennatin jarri illee yaada dhumarra kennatu barbaadan na fakkaate. Anillee akka jedhutti tokkoffaa irratti ijoolleen keenya dhageettaniitiin jirtan hundi keessanuu yaadni garagaraa duratti ka'aatiin ture. Duratti wanni nuun jedhanii fi wanni nu dhageenyallee dhiira arsiittu arrabsame shamarran arsiittu arrabsame dhiira arsii kan mataa cufee jedhee marqaadha jedhaniitiin jaartii kiyaan arrabsitee ka jedhu feesbuuk irratti ka deemu argee yoo godha tokkokiin dhufinan. Kazzaa tokkokii kanatti illee viidiyoolee wayii sheer ta'aatiin hin ture. Amma immoo ijoolleen akka jedhaa jiranitti ka irraa falmaa jiran ka irraa dubbataa jiran waa'ee marqaati malee waa'ee dhiira arsii yookiin immoo waa'ee shamara arsiiti miti jedhanii tooppikiin gara marqaa irra jijjiirame. Marqi kun aadaa keenya akkamiin nu jalaa xiqqeeffamaa marqi kun xiqqaatee dubbatamuu hin qabu. Marqi nu biratti kabaja guddaadha qaba. Gaafa cidhaa gaafa immoo akkasuma keessummaan garagaraaf namoonni kabajaa dhufan marqa naannoo keenyatti waan ta'eef marqa biyya Arabaatii fi marqa Aljeeriyaa fi maal ka bishaan qorraan godhamu kanaan walitti nu harkaa dhufuun qabu. Kiyaarillee immoo osoo waan kana keessa beeku osoo gartee nu keessa dhalatee nu keessa guddatee marqa kanaan dheengeemee guddatee har'a gartee ol baheetiniin marqi ka Yamaniiti jedhee aadaa Yamaniiti nu harkaa galche waan jedhani kaasan hawaasni hunduu akkuma dhagaa jirtu kana waan kanarratti yaada bal'aa fi bilchaataa akkasuma immoo waan mucattiin teessanillee jette laayivii kana bira teettee dhageeffataatiin turtee dhugaa jirtu tokko osoo achi hin dabsin waan jiru hunda lafa kaayee hawaasa kanatti illee himi ijoolleen kunillee nullee obboleeyyan keeti warri siqeeqan kunillee obboleeyyan keeti waan ta'eef dubbii kana ajandaan kun osoo nu jalaan bal'atin ammumatti gabaabsinee xumura itti nu godhi san boodatti
gara dhiifamaatitti illee deemnee hawaasa keetii keessaa baate uummanni Arsii uummata keetii hawaasni Oromoo hawaasa keetii kama kaleessa jaalalaa fi tokkummaan dhaabatanii akkasii harka sii tumanii gammachuu keessirraa qoodatan sanii har'allee immoo hawaasuma santu gaafa ati dogongortillee dogongorte siin jedha namni immoo dogongortee kiyaar dogongorra jirta siin jechuun waan gaariidha maaliif namni garuu duraattuu tarkaanfachuudhaaf yoo wanni wayii dura jiraateen jedhin cimee deemuu hin danda'u. Kanaafuyyuu yaada san akkasitti laali nuu kaaseetillee gara dhiifamaatti kunachi godhachuu barbaadetti yaada san bal'isi nuu kaase waan ijoolleen si kumatan kana sirriitti irraa beektatillee waan ta'eef nu caala. Yaa by the way Ashullee wanni dubbachuu si dhoorgineef Ashulaal dubbii amma akka ati jettee san keessa deemnee yaa'u kaasuu waan hin feeneef. Ramzaanii jedhame. Maalifi ebalu akkana jedhee ebalu akkas jedhee ebalu akkana ta'e yoo jenne amma wanni sun baqa jette ta'e guddataatuma deemee hin barbaachisu jechuudha. Maalifi ilkaan farramni illee walitti gufataa garuu dubbiin wanta kun eessatti akka ka'e beektaa? Kaleessa achi naannoo Burji Khaliifaa jala turre beektaa season Buraaksan. Gizee achi dhayinuu namni hiriyaa kiyya tokkotu jira abbaa qabeenyati biyya alaa jiraataa dhufeet wajji waa nyaanne nyaata kan hundammaa akkanatti asitti dhiyeessitanii ani immoo bakka addaa isin geessuu qabaa. Naamin jedhee osuma inni yaaduu yaa waaqimii kiyyatti bakka san dhaquun baay'ee hin yaadamu. So achi dhayne jennaan hin arrabsan achittis sii galee. Yeroo amma achitti isii nyaata qilleensfasoliyaa minaamina kana burtukaanaaf maangoo wajji fiddee achirra keessan viidiyoo ta'eef. Yaa ni dhaga'ama. Osoo kana hunda viidiyootti galee akka haqimii keessanii hin jiraattanii maallaqa hojjettan bakka nyaatumatti fixxan jedhanii iyyuu manni baga dhiistee amma fidde jennee teennetumaan nyaannee kama dhugaa immoo nama miskiina baay'ee nyaatan argannetu jira. Asitti nyaata argachuun biyya jirtu Dubaayitti hooma salphaan argatta sii galee sa'u bareeda gootee jennee haasofnee kolfinee usnet inuma akka nu sodaanne hafet ka mootu nu inumaan iyyaan qabne marqa jedhan. Ijoolleen baay'een waan marqaa san dubbataa ka marqe jedhanillee kan mootu kiyaarmee woxii aynata sadii fi burtukaanaaf shaayiif maal fiddee fi fatara kanaa olii maaltu jiraayyi akkas jettanii jedhe namni baay'een viidiyoo sanirraa kun istis godhee hojjetaa kun immootu iskiriinshoot godhatee hojjetaa argaa ture irran kennen dee namni kun hundina beekechuu dhabeef jettee laaltee macallistisiin baramma kana booda nama baay'ee si beekaa yeroo miidiyaa irratti illee waa dubbattullee batalee waan Oromoo waan ilaalu homa takka akkan dubbanne jedheeni sii galee sirba qofaan dalayti amma yoo achi Buraaksan bira dhaynu akkamitti achi dhaytan garuu eenyutu sin geessedhe hiriyoonni natti dhiyoollee baay'een na gaafatan ara baay'ee namatu nu affeeree achi dhayne malee akkamitti achi dhaynaa jedhee ijoollee hojjesuma walitti qoosu namni baay'een maal jedhaa nyaata alaa kana nyaadhaa malee isiin mooyaan qabdu jedhanii akkuma reefaashuun jette san hin arrabsan jala deemanii illaalle amma yoo isiin viidiyootti ol seente gara nama 1,100 dhufe. Gaddoo isiin san jettu san jechuudha. Anillee baruma taa'u jira. Sii galee an ka viidiyoo kutamee asirra ba'e osoo hin taane qaawwaan taa'ee isii ilaalaa jira. Viidiyoo filaashii gaafa cidhaa waraabame san fuunee ilaalaa turret. Amma maarree yeroo kana jala deemanii marqa jedha. Komentiin guutuun osoo intala Arsii taate ati marqitaa ati akkana gootaa jedhaniin. Yeroo kana maal jette isiin jechaaf jechatti marqa jettanii ijoollee Arsii maqaan balleessinaadha. Kana jechuun maal jechuudha? Marqa malee ijoolleen Arsii nyaata biraan beeytu jettanii ijoollee Arsii maqaan balleessinaa. Nama tokko yoo ganamas galgalas marqa isaa 24 itti kennite marqi mataa nama cuqqaalaa kan jechuun mataa nama cufaa nyaanni tokko nama salacha'a yoo sa'a 24 deebisanii nyaatanii malee marqa ni nyaannaa waan marqa caalu meeqatu jira jette isiin. Bakka amma maarree kokkolfineetumaan taa'e ajandaa si godhatanii jennee osuma amma rafnee har'a ganama gisee kaanu namni baay'een waan marqaa kana dubbata. Achumaan ani immoo maal jedhee barreessee dhugumaa